على كل حال كاليسا هاتي مناك وجولتي ينارا فراتني فيديو جربو دكرا لباهي نترجع أكل جرات ورتيراني وانسرت والله أنا باهي رفضت لا جولت شفت توركا فراتمو موتم توركا فراتمو إنسان وانجر باهي رفضت كلامتي في بالبلاد موتم جولنا كتبرا جرتو نتهمته أتي وجولة هركا فراتمو mana tokkoon galtammoo maaliif akka jechuu dandeette siifun? Wallahi doktor kana oballe an media kana ratille wa milman yalle wa politici ala asom barbado garo moto dirgamni yo dirgamata sia sisa tokkofa kumati agarte sana ni media magubbatti si baate aso itu arge male an sababa isi media gubbatti aso itu fi una garre ndeku ujole ne tajir enu furata ujole tibrini isino isi bakasi njurtum bewa akka wadabden walbura abata mo yartiyeti miti aga elman kiti akay bakasi njurtu wallas akkana la doktoratille waan kana ako tokko kuma qabda jechuna mai mata yu highlight ma baati sagal mo baati kudangenne jirranuti baati sagal mo kudangenne jirranu aye ilmaan isin takara lamarallee fuutee manaa ba'uuniin beekta kana durallee gaafa itti kadhannulle osoma kadhachuu jiru ilmaan guddate baduu isii yaadatte na fakkaate namni hundinuyyuu beeka jedhee yaade maanguddoon beekanallee quba qabdi haa ta'uuti walumaa galatti isin ilmaan fudhattee deemtee turtee baatii sagalaa uummanni biyya galee maalii jedhee yaaddee maalii jedhee maali jedhu sanan asuma keessa jira hin gallee isitu ilmaan guuree bakka biraa galee bakka isaatti galan sanaan hin beeku ture na jala dho'iste samboda gaafa irra ga'ee maanguddoon tara torba maanguddoon gisee torba ol teettee nu laaltee turte ilaa gaafa soomaatitti sooma wajji soomu turre sooma dhaqee ijoolleetti wajji soomaa ture sooma booda ijoolleetti jenna agarre Adafate dan nagaruan ayat di Rakairo mal tadi di Rakairo. Adafate komen di siati. Wala fede. Mal fede sih. Di samira ke sabaya. Ama wan sinjeru. Wal bagala sih di bara. Nagari dubi ummata wada gaba jirutti debina. Ya. Ujolle tumte arkabu temo doisan arkabu temo eshe gol brenjira koy gafi fitata feduma walitti kennitan jollen feduma sibra dufte feduma nabra dufte okay malim nar ka furatan jette botre wolloltan yegati dala kam beta doktor jolle ego bira bide bola jolle argawan turre tekesho yaada ilmaan baane an ilmaan haada dorga chundan do haati haada abbaan abbaadha bakkuma abbaa malee bakka haadaa sambuu hin danda'u. Koomenti akkasuma koomenti ummata mucaa miira keessan galchina ilmaa koomenti cufa horii manii tara. Miira keessan galu dhiisiin cufini koomenti rakkoo hin qabu. Ati gaafi waan ummata haifa ta'u deebis koomenti cufa. Na dhaggeeffadhu laal. Fedhi maisiitiin fedhi makiyyaa wal kadhannee tumaa waliif fidnee ilmaan baatii muraasa dura osoo hin argin dhiidallee nagarree dhiida wajjillee barsinee dhiidaas nagarree saawwa sadii natti fiddee dhuftee nani yaadan baane ganama narraa fuudhuu barbaadde galgala na kennitee ganama narraa fuudhuu barbaadde xiqqishu yaadan baane jedhee kanuma bas namni dhoorkateen illee hin jiru. Nama biraatti illee bilbiltee gaafattee namoonni biraallee ni jira. Awwaan isiin taate wallahi hin beekurra. Amma kawallola keessanii haa ta'u. Kawallola amma walloluu haa ta'u. Ijoollee yaaddeen argisiisi jetteeni sitti fiddee as kan jennaan galgala yaadan baane jetteeni kanumarratti wallafa malee ati dhoogganne jechuudha. Akkamiin dhoogganne silaa naasli koo haati tuni bara haadhaa bara. An bakka haadhaa bu'uuf hin danda'u mumkinan ilmaan tiyee wajjin taa'ee gammaduu danda'a si galee ilmaan tiyee garuu gammachuu dhabuu dandeetti.
ana wajjin osoo hin taane haadha isaanii wajji turan haadha isaanii beekan sigalee guddinni kiyyallee akkasii miti ana haadhaaf ilmoo nama garagara baasullee miti sigalee miti kun haadha biraati sigalee ana akkanatti sirraa hin fudhadhu akka biraatti sirraa fudhadhaattu dhufa malee na fakkaata malee kun miidiyaa gubbatti yookaan ammoo yoo sadaqaa waan akkasii yoo taate malee homaa waan biraan waan of keessaa qabu takka illee hin qabu wallaahi summa wallaahi an dorganneen ilmaan isii ilmoo xiyyaa dhabuu danda'u akka guyyaa duraanii sanitti tartiiba godhannee haasoinne ilmaan xiyya laaluu qaba waan jedhu qofa jala muree itti hime atilleen anilleen laaluu qabnaadha. Mirgatti qabdi mirga isinillee mirgatti qabdi anillee mirgatti qaba ilmaan tanatti sigalee ilmaan tennaa guddifalluudha homaan jenneena malee wannan haadhaaf ilmoo gargar baasun jiru ana bira ana caalaa isii bira yoo jiraatte ilmaan tii kananiitee naa guddatti ana bira yoo jiraatte har'a daddaalachaa dandeetti waan fedhayyuu godhee bane osoo gawaa godhuuf hin dandeenye miti osoo warqii uffiseemi anumaa godhuuf hin danda'u bor daddaalachuu sigalee haadhumaan tolti ilmoon kalee sallee abbaa faawwan kennallee sigalee nurraan hin baane wayita garagara baanillee abbaan ilmoo fudhatee haadharraa deemu nagarreenu. Ilmoon tama haadhaatti haadhumaaf ilmootu waliin tola azaan abbaa jira. Azaan hageessanii azaan sibira jira. Dhugaadha. Hageettaan uummata I think anillee karaa keessaa akkasuma dhaga'ee karaan taanetti akka waliin faamne maafi malee waldhabdeen isaanii akkuma jirutti jira erga waldhabanii bubbulaniiru xiqqashu afaan keessa ka jaarsaaf jaartii waluma lolti san manguddoo qabdi manguddootu araarsa jechuudha manguddoon haa araarsu waldhaba isaanii ka kara biraa mootu kunoo kama afaan isaatirraa dhageettan kana isa ilmoo narraa fudhatanii namni ilmoo namarraa fudhatu hin jiru biyya kanatti filiis ijoolleen kennu ijoolleen shamarranirree hababaaf haayiskireemii asirratti diyaaspooraan isinitti kennu jettanii maqaa jaarsa keessan hin balleessina ilmoo keessan hin ilaalsina dhuguma isinitti hima every single person jechuudha dhugaa isinitti hima hin ashmonomonina asirra homaa rakkoon hin jiru yoo rakkattan isinitti kadhanna akkuma rakkataa kamittuu kadhataa turretti jechuudha wallahi isinitti hima si fuudhan amma silkiin si cufaadhaa mukeen rafuun ooltu hiriyyaan isin silkiin qabtu isin galee miti asiraa jira namaa warratti fiduu barbaade mucaa mootuu amma ijoollee waan rafaa jirtu booda ijoollee yoo kaate itti waan hin tolleef isin galee miti anamma dhugaa isinitti hima anamaan isin beeka siifu isin beeka ijoollee isaanillee jalqabarraa wajjumaan isin hundi kenna dadhabaa turre hin beeytanii waldhabbiin jaarsaaf jaartii xixiqqoon kun hin jiru namni ilmoota akka qabuuyyuu narraa qabi hin qabu waldhaba ilmoota akka warri qabuuyyuu jechuudha. Ina amma naaf haati seenaa mana barumsaa keessi mana barumsaa fidi seenaa yoo barbaadde kun uummatni wajjin bakka fe'ee deemtee torbaan tokko teessee galtu kana jechuudha. Mana barumsatii fidi hin fidu fidi irratti gaafa walitti muufannee siniin torbaan lamaa sadii fa'aa waliin ooluu jira jaarsaaf jaartii waldhabuu nama jiru jechuudha. Tun ijoollee shan bidiyoon oya maani bitaa ijoollee shan kanaaf jara kenna ijoolleen kun ijoollee shani biyya guutuudha ganda guutuudha sinigalee miti ifu atillee nama jaalattu nama amantu manguddoo amantutti himadhu amaan rakkoo amaan homaa rakkoo qabu anillee fixuu dandaya uummatallee itti waamuu dandaya hinaaftuu namaan jettani hinaafaa miti nama tokkotti ni naafu qabaatatti ni naafu hiyyeessatti hin boonuun uumaa kiyyarra dhuguma tanan naata amma silkii kiyya mumkin beekanii as dhufuu ni dhufu ta'uu danda'a hin kaasan ayinaa hin kaasan ijoollee ta'e barbaadda viidiyoo kana muraa waraa poosti godhaafi siifu silkii kee cufaadha ka hiriyyaa ta'etiin kaaftu ijoollee ta'e barbaadda ina ijoolleen ta'e shaaraa amma itti dawwalee gaafadhe shaaraa 40 jirti online irra ol baate jaarsa abbaa ilmaan keeti narraa furtan hin jedhin diinni sirraan fudhanne abbaa ilmaaniti haqa sirraa qaba dhugaadha garatti baatte duudatti baatte wajji cinqamte innillee abbaa ilmaaniti sigalee miti kanaaf ijoolleen ta'e 40 bakka mirraan galtan cinaa manni isaa